Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kabajnii fi jaalalli keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u jecha oduu guyyaarraa qabannee dhiyaanne isinitti mukaan sinfaana turan ejersa wallooti. Kaabineen biltiginnaa walloo keessatti shororkaa uumaa jiran bal'ina oduu kanaa seeddawwee waan qindeeffate qaba. Kaabineen biltiginnaa walloo keessatti shororkaa uumaa jirti. Kaaba Oromiyaa godina walloo keessatti kaabineen biltiginnaa duraanii godina walloo kamisee keessatti shororkaa uumaa jiraachuu mirkaneeffanne. Lola baatii ji'a akka har'aa waboo fi TDF'n injifatamanii walloo keessa gadi dhiisanii eega deemanii booda aanaa jiillee dhumuggaatti walitti qabamanii lola torbee tokko booda eega injifatamtee walloo keessaa fagaattee Finfinneetti baqattee booda guyyaa kaleessaa naannoo Affaar Addala'eelaa bakka jedhamutti walgahii waamanii eega walgahii ta'anii booda shororkicha uumuuf dalagaatti seenuu maddi keenyatti dhiyeenyaan quba qabu madda nageenyaatti hime. Akka maddi keenya kun jedhutti guyyaa har'aa Affaar Addala'eelaa akka jiranii fi ilmaan Oromoo aanaa jiillee dhumuggaa Addala'eelaatti dhiyaatan walitti buusanii wal lolchiisaa akka oolan dubbatu maddi keenya kun. Kaabiloonni biltiginnaa Finfinnee irraa gara naannoo Affaar imalan kun qarshiin humnaa ol akka ramadameef qabatanii gara san akka imalan dubbatu. Gama birootiin ammoo karaa allaalaa jedhamuunis Amaaraa fi Oromoo walitti buusuuf yaalii hedduu godhaa akka jirantu dubbatama. Gama aanaa Baateetti yoo ceenu ammoo guyyaa har'aa kantiibaan duraanii magaalaa Baatee bulchaa ture Abduu Idris warra waliin mukatti shaffaxee qabatee karaa duraan cuccufamee waraana Abiyyi Ahmad haala mijeessuuf jecha osoo karaa bansiisuu jiru waboo fi TDF'n jalaa fashalaa'uu maddi keenya naannawaa sanii madda nageenyaatti hime. Lola gama daangaa ilaalchisee akka maddi keenya kun jedhutti waraanni Abiyyi Ahmad daangaa Baatee cabsee walloo Baatee seenan jechuun abjuudha jedhe. Lola waraanni Abiyyi Ahmad cifraa qabate jedhanii dubbatus raadiyoo irraa caqasaatuma jirra kun soba dhugaarraa fagaate jechuun dubbatu namni dubbisne kun. Magaalaan Dabra Birhaan dhiyoo Finfinnee kan taate muddamaaf saaxilamuun hooggantoonni nageenyaa fi poolisii hedduun hidhamuun dhaga'ame. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabaa waan qindeeffate qaba. Magaalaa Dabra Birhaan dhihoo Finfinnee kan taate muddamaaf saaxilamuun hooggantoonni nageenyaa fi poolisii hedduun hidhamuun dhaga'ame. Finfinneetti dhihoo kan jirtu magaalaa Dabra Birhaanitti muddamni guddaan uumamuun dhaga'ame. Ajajaa poolisii magaalattii kan tahan Koomaandar Taayyee Habta Goorgis hidhamuu maddeen oduu mootummaa gabaasaa jiru. Imala waraanaa humna waloo ittisa Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo gara Dabra Birhaan taasisaa jiran hordofee magaalattii keessatti muddamni guddaan uumamee akka jirus barameera. Kanumarraa ka'uudhaan koomaandii poostiin magaalattii labsii haaraa baaseen waraqaa eenyummaa malee sochii kamiyyuu magaalattii keessatti taasisuun hin danda'amu jedhee jira. Waraanni humnoota waloo ittisa Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo lola taasifamaa jiruun loltoota bilchiginnaa haleeluun gara magaalattii qajeelaa akka jiran gabaasuun keenya kan yaadatamu yoo ta'u, caasaan sirna bilchiginnaa guutumatti diigamee namoonni Dabra Birhaan irraa gara Finfinneetti baqataa akka jiranis gabaafamaa tureera. Yeroo magaalattii keessatti muddamni hammaataa jiru kanatti ajajaa poolisii magaalattii kan tahan Koomaandar Taayyee Habta Goorgis guyyaa kaleessaa hidhamuu maddeen oduu mootummaa bilchiginnaa gabaasanii jiru. EBC fi faanaa dabalatee koomanderichi hidhamuu gabaasaa kan jiran maddeen oduu bilchiginnaa sababaan hidhamuu ajajaa poolisii kanaas namoota yakkaan barbaadaman hidharraa hiikuu kan jedhu akka tahe gabaafamaa jira. Magaalaan Dabra Birhaan Finfinnee irraa kiiloomeetira 130 qofa kan fagaattu yoo taatu yeroo gabaabduu keessatti humnoota waloo ittisa Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo jalatti kufuu dandeessi jedhamee eegama. Yeroo ammaa sochiin daldalaa dabalatee magaalattii keessatti jeequmsa keessa galuun kan mul'ataa jiru yoo ta'u, koomaandii poostiin loltummaa Tigraay ammoo ibsa baaseen uummanni magaalaa Dabra Birhaan keessa jiraatu tasgabbaa'ee qe'ee fi qabeenya isaa akka eeggatu waamicha dhiyeessee jira. Mootummaan Biriitaaniyaan Andaargaachoo Tsiggee akka sanyii duguuggaa himate. Bal'ina oduu kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Mootummaan Biriitaaniyaan Andaargaachoo Tsiggee akka sanyii duguuggaa himate. Murtiin du'aa itti muramuun mana hidhaa biyyattii keessa ture booda irraa bilisa kan gadhiifame. Andaargaachoo Tsiggee gara adda waraana kaaba Itoophiyaatti imaluun waraanni Itoophiyaa akka sanyii duguuggaa uummata Tigree irratti akka geggeessaniif kakaasuu isaa hordofee mootummaan Biriitaaniyaan lammii ishee kana kan hidda dhiigan Itoophiyaa ta'e akka sanyii duguuggaa himachuu ishee Telegiraaphii gabaase. Telegiraaphii akka gabaasetti Andaargaachoo Tsiggee waraana waliin siviil waar biyyattii keessatti geggeeffamaa jiru haala hammeessuu danda'uun haasaa taasisuu isaa hordofe himannaan kun irratti baname.
haasaa isaa kanaanis waraanni mootummaa Itoophiyaa saba Tigree irratti tarkaanfii keessa deebii hin qabne akka irratti fudhatan onachiiseera jedhan. Amaarri fi Itoophiyaan aadaa qaba, aadaa fi safuu Itoophiyaa sodaatanii tarkaanfii keessan hin yarissinaa, jabeessa haleelaa gocha gara jabinaa irratti raawwadhaa jechuun kakaasuu isaa mootummaan Biriitaayin biratti fudhatama akka hin qabne akkasumas himannaa kanaaf sababa ta'uu Telegiraafittu gabaase. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Jibraan Soddonbooroo bakkoota bilisoomse hundatti koree bulchiinsa bilisummaa yeroo diriirsu beeksise. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabaa dabalataa waan qindeeffate qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Jibraan Soddonbooroo bakkoota bilisoomse hundatti koree bulchiinsa bilisummaa yeroo diriirsuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo gannoota 50 oliif lafee itti cabsaa dhiiga itti lolaasaa asiin gahetti iggitii gochuuf lola jajjabaa waraana weerartuu waliin gaggeessaa jiru keessatti golee Oromiyaa bakka cufatti injifannoo boonsaa galmeessuu fi weerartuu bakka gadi lakkisiisuun lafa biyya abbaasaa bilisoomsuu gad jabeessee itti fufee jira. Bakkoota bilisoomse kana keessatti nagaa hawaasaa eeguu fi tiksuu uummanni jireenya isaa bilisaan akka itti fufu gochuuf bakka bilisoomse kanneenitti caasaa koree bulchiinsa bilisummaa yeroo diriirsuu jabeessee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Jibraan Soddonbooros godina Gujii Bahaa aanaalee fi araddoota bilisoomse aanaa Gumii Ella Dalloo keessaa kanneen akka Malkaa Gubaa, Dibbee, Bulbul, Caffaa, Iddii Halluu, Bulbul, Boobbaa, Odaa Diimaa, Hadheessaa, Qorratti, Qaaxee, Waaree, Ijaaruu, Hayyaa Annaanii, magaalaa aanaa Gumii Ella Dalloo Araddaa Madheeraa fi gandoota aanaa Liibaan jala ganda Dhakaa Qallaa, Burraa Dheeraa, Dhungoo, Qurquraa Aayyaa Aannaniin dabalatee bakkoota bilisoomse kanatti koree bulchiinsa bilisummaa yeroo diriirsuun uummanni nagaaf gammachuun ba'ee galaa akka jiru sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo mirkaneeffatee jira. Godina Wallagga Bahaa keessatti sirni faashistii Abiyyi Ahmad lammiilee nagaa irratti haleellaa xiyyaaraan raawwachaa jira. Bal'ina oduu kanaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Wallagga Bahaa keessatti sirni faashistii Abiyyi Ahmad lammiilee nagaa irratti haleellaa xiyyaaraan raawwachaa jira. Aanaalee godina Wallagga Bahaa jalatti argaman aanaa Kiraamuu, Giddaa Ebantuu, Haroo Limmoo fi Galaallee irratti haleellaa xiyyaaraan geggeessuun namootni 100 ol yoo du'an hedduu madaa'uun ragaan jiraattota Wallagga Bahaa irraa arganne ni addeessa. Aanoota Wallagga Bahaa kana irraa sirni faashistii kun neetwoorkii balleessuun sagaleen uummataa akka hin dhagaamne godhe boombii xiyyaaraatiin uummata ajjeesaa jira. Sirni faashistii kun duula Minilik jedhu dursummaan warra Amaaraatiin biyyattii irratti kan geggeessaa jiru yoo ta'u, uummatni biyyattii hedduun lubbuu dhabanii hedduun qaamaan miidhamanii biyyattiin gaaga'umsa ol aanaa keessa seenteerti. Humni faashistii kun Walloo keessatti haleellaa xiyyaaraan lammiilee dhibbootaan lakkaa'aman lubbuu yoo balleessu hedduu miidhamuun beekamee jira. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattaniidha. Qophiilee madda nageenyaaf waliin turtii gaarii.